Egaa kallattiitiin feesbuukii haaraa kireetii godhuudhaa fi akkaataa isin itti banuu dandeessan isteeppii guutummaa isaa isinitti agarsiisa jechaadha. Yeroo tokko feesbuuk laayitii keessa cuqaasuudhaan seentu. Egaa feesbuuk laayitii erga seentanii booda isteeppii guutummaa isaa isinitti agarsiisa jechaadha. Create new account kan jedhu kana cuqaastu jechaadha. Bakka isinitti agarsiise kana cuqaastu. Yeroo tokko neekistii jettu neekistiitiin isteeppii itti aanutti ceetu jechaadha. Neekistii erga gootanii booda bakka kanatti first name bakka jedhu kanatti maqaa keessan kan ittiin feesbuukii sana banuu barbaaddan sana itti guuttu jechaadha. Fakkeenyaaf isinitti agarsiisuuf waan ta'eef ani maqaa maan barbaade jechaadha. Maqaa natti toleen asirratti bakka kanarratti barreessee isinitti agarsiisa jechaadha. Maqaa kana qubees gochuu ni dandeessu. Bakka waan barbaaddan jettanii barreessuu ni dandeessu jechaadha bakka kanatti maqaa ittiin banuu barbaaddan. Garuu immoo feesbuukiin gaa akkaawuntii isin ibsudha waan ta'eef maal gochuu qabduuf jedheen isinitti himaanii asitti maqaa keessan sirrii ta'een. Maaliif yeroo kanatti feesbuukiin namni karaa dogoggoraa maqaa dogoggoraatiin banteennaan jechaadha bilbila keessan duukaa boodarra dhiibbaa yookiin rakkoo qaba jechaadha akkaawuntii keerratti. Akkaawuntii yookiin bilbila keessan sanarratti. Kanaaf maalidhaa maqaa keessan isa sirriitiin banachuu qabdu jechaadha. Kanaaf bakka kanatti akkuma isinitti agarsiisu kana jechaadha haala barbaaddaniin irra deddeebitanii qubee jijjiiruudhaan fakkeenyaaf namoonni tokko tokko qubee yeroo barraa'u fakkeenyaaf qubeen ofirraatii waan tokko tokko ediitii qabu jaallatu jechaadha namoonni hedduu haala kanaan qubee sana jechaadha iskiriinii jabeessitanii qabuutiin barreeffama keessan jijjiiruu ni dandeessu jechaadha. Barreeffama keessan haala barbaadan haalan barreessaa jiru kanaan jechaadha. Bakka qubee sanaa iskiriinii jabeessitanii qabuudhaan haala kanaan isiniif fida jechaadha. Qubee barbaaddaniin filattanii barreessitanii jechaadha banachuu dandeessu. Kunis isteeppii guutummaa isaadha jechaadha. Qubee illee akkamiin jijjiiruu dandeenya boodarra jijjiiruu isin hin gaafatu jechaadha. Kanaaf yeroo hedduu garuu feesbuuk irratti wanti nama rakkisu guutummaa guutuusaa qubee keessan yoo ediitii gootan jechaadha hin fudhatu. Feesbuukiin hin fudhatu jechaadha. Hin barbaadu. Kan inni barbaadu qubee jalqabaa keessan qofa qubee ediitii bareedduu sanaan yoo galeedha jechaadha. Kanaaf isteeppii kanaan yoo fudhateef isinitti agarsiisa yoo inni fudhachuu dide garuu irra deebiin isinitti agarsiisa jechaadha. Yeroo tokko neekist jechuutiin dabartu jechaadha. Egaa bilbila keessaniin yookiin bilbila keessan keessa jiru sana itti guuttu bakka kanatti. Yeroo tokko neekistii jechuutiin dabartu jechaadha. Yeroo kana bakka kanatti jechaadha yoo xiqqaatee umurii keessanii 18 ol gochuu qabdu akka Awurooppaatti jechaadha. Akka lakkoofsa biyya Awurooppaatti 18 ol taasisuu qabdu. Fakkeenyaaf 2001 jechuu dandeessu, 2002 jechuu dandeessu. Guyyaa dhaloota keessan immoo kan barbaaddan itti guutuu dandeessu jechaadha. Ji'aaf guyyaa dhaloota kanaan barbaaddan guuttanii neekistii jettu jechaadha. Neekistii erga cuqaastanii isteeppii dirqamaa afuuti jira. Ammallee jechaadha bakka kanatti jenderiin maalummaa keessanidha. Dhiira yoo taatanii bakka nama cuqaase sanarratti guutu jechaadha meelii gootanii. Bakka kanatti akka paaswoordii kireetii gootu. Paaswoordii ittiin feesbuukii sana seenuu dandeessan. Paaswoordii kana erga kireetii gootanii booda neekistii jettuu feesbuukii keessa seenuu dandeessu jechaadha. Isteeppiin feesbuukii baniitii kana fakkaata. Ammallee irra deebi'een dhufa. Isteeppii itti aanu isinitti agarsiisa jechaadha. Wanta afuuti jira ammallee. Egaa akkaawuntii haaraa bannee jira jechaadha. Feesbuukii seenuu dandeessu haala kanaanii. Feesbuukii banuun kana fakkaata. Laayik, sabiskiraaybii gochuun dagatinaa galatooma.